Yooyaa akkam jirtu daawwattoota miidiyaa Shinnigaa oduun isinitti hima. Oduu waliin ani Rahmat Siraaj. Guyyaa kaleessaa uummata Oromoo irraa namootni hedduu lubbuu dhaban. Taateen akkana rifaasisaa kun baha Oromiyaa Harargee aanaa Meettaa keessatti raawwate. Gabaasa dabalataa olummaa imaanaa akka itti aanutti dhiyeessa. Harargee baha aanaa Meettaa keessatti ilmaan Oromoo 40 ol badii qaama paappaatiin kaleessa lubbuu dhabaniiru. Guyyaa kaleessaa Harargee baha aanaa Meettaa magaalaa Dusee jedhamu keessatti balaa konkolaataa uumameen ilmaan Oromoo 40 ol bakka tokkichatti lubbuu darbaniiru. Qaamoleen PP humnaan uummata hiriira deeggarsaa baasifachuuf konkolaattota Ayzuusuutti uummata fe'anii balaa kanaaf uummati akka saaxilamu taasisuu isaaniitti uummanni hedduu gadduu isaa ibsataa jira. Dhimma ajjeechaa kanaa irrattis uummanni komii guddaa dhageessisaa jiraachuu Shinnigaa miidiyaan odeeffatee jira. Bara 2017 keessas magaalaa kana keessatti namoonni 15 bakka tokkotti waraana EPRDF'n ajjeefamuun kan yaadatamu ta'ee kanneen ajjeefaman keessaa namoonni 7 maatii tokko turani. Yakki ajjeechaa haala suukanneessaan sirna nama tokkoo jalatti deebi'ee mul'achuun hawaasa Oromoo dallansiisee jira. Bakkoota hedduutti hiriirri paappaan deeggarsaaf baafattee tibbanaa kun mormiitti jijjiiramuun isaa kan yaadatamudha. Hiriirri balaaleffannaa mootummaa Itoophiyaa muummee ministeera biyyaa Abiy Ahmed Minisootaa keessatti hawaasa Oromoon adeemaa jira. Hiriirri kun gochaa hammeenya mootummaa kanaa kan saaxilu yoo ta'u impaayera yakka ajjeechaan guutame ta'uun kan saaxiludha. Dhaadannoolee fi barjaawwan sirnicha balaaleffatan qabatamanii ba'anii jiru. Gabaasa dabalataa olummaa imaanaa. Minisootaa keessatti hiriirri nagaa adeemsifame. Hiriirri nagaan Abiy yakkamaa ta'uu saaxilu hawaasa Oromoo Minisootaa jiraataniin gaggeeffamuu isaa nu ibsame. Gochaa hammeenyaa Abiy Ahmed Oromoo irratti raawwataa jiru haa dhaabbatu kan jedhu hawaasni Oromoo Minisootaa guyyaa har'aa hiriira ba'uun gaaffii dhiyeessaa jiru. Abiy Ahmed ajjeechaa suukanneessaa uummata keenya Oromoo irratti raawwataa jiru wayita akkaan jabaatee jiru kanatti tumsi addunyaan taasiftu akka irraa dhaabbatus gaaffii hawaasa Oromoo hiriira kana irratti argamaniiti. Haala kanaan dhaadannooleen Abiy Ahmed yakkamaadhaa sanyii namaa balleessuu haa dhaabu jedhu dhageessifamaa jiru. Yakkootni hidhaaf hiraarsaa babal'atanii jiranis daangaa akka godhatan gaafatamaniiru. Namoota siyaasaa Oromoo hidhamanii jiran akka hiikaman illee gaafata akka jiran Shinnigaa miidiyaan odeeffatee jira. Loltoonni Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa daangaa Suudaan irratti qubsiifaman 300 ta'an kaleessa galgala bakka tokkotti dhumuun himame. Daangaa Suudaan irratti loltoonni Itoophiyaa qubsiifaman kan baay'inni isaanii 300 ta'an bakka tokkotti dhumuun isaanii mirkanaa'e. Loltoonni kunniin leenjii izii kibbaa bilaatee irraa dhihoo geeffamuun bakka sana akka qubsiifaman beekamee jira. Galgala kaleessaa gurraandhala 3 2021 naannoo sa'aa 10 irraa eegalee dhukaasni cimaan Itoophiyaa fi Suudaan gidduu akkasumas karaa Kasalaa jedhamee beekamuun immoo Eertiraa fi loltoota Suudaan jidduutti taasifamaa tureera. Karaa Kasalaa jedhamu kanaan loltoonni Eertiraa hedduun mooraa isaanii cabsuun bahanii Isaayyaas Afawarqii Gabroomsaa fi Abbaa Irreedha nurraa haa ka'u jechuun Suudaan deeggaraa jiraachuun mootummaa Asmaraa yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Lolli kuni hoogganaa tika Eertiraa Abrahaa Kaasaa erga ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbisee deebi'ee guyyaa lammaffaa keessatti kan eegale ta'uun isaa Suudaan odeeffannoo gahaa Itoophiyaa keessaa argachaa akka jirtu agarsiistuu guddaadha jedhame. Bakkoota garaa garaatti du'uun waraana Itoophiyaa kan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmediin bobbaafaman gabaafama. Gidduma kana Soomaaliyaa keessatti akkasumas Affaar keessatti kisaaraa guddaa waraana raayyaa ittisa biyyaa irra gahee jira. Gama kanaan TPLF haleellaa cimaa irratti raawwachaa kan jirtu torbaan kana waraana Itoophiyaa fi Eertiraa waliigala nama 573 kan ta'an ajjeefamuun dubbii himaan waraana Tigraay Koloneel Gabruu Gabratsaadiq Dimtsa Wayyaanee irratti ibsee jira. Gaaga'ama hongee kibba Oromiyaa keessatti beeladoonni dhumaa jiraachuun himame. Keessattuu godina Booranaa aanaa Dubulluq keessatti loowwan hedduu irra miidhaa geessisaa jiruun jedhani olummaa imaanaa qindeeffatee jira. Kibba Oromiyaatti hongeen loowwan uummataa ajjeesuu irra ga'e.
Hammaachuu hongeerraan beelladoonni kibba Oromiyaa godina Booranaa Dubulluq keessatti loon 6 beelaan akkan du'an yoo ta'an, loon 116 ammoo miidhama ulfaataaf du'aaf eegamaa akka jirantu himame. Kibba Oromiyaa godina Booranaa bakkoota hedduuttis hongeen miidhaa beellada irraan gahaa jiraachuu uummanni himataa jira. Loon waan nyaataniif dhugan dhabuudhaan du'aaf saaxilamaa jiraachuus uummati himataa jira. Kun ammoo madda yaaddoo uummataa ta'aa akka jiru uummati himate. Qaamolee waraana Itiyoophiyaa guyyaa kaleessaa hawaasa Oromoo awwaalcha barsiisaa Geetaawun Baqqalaa irratti argaman irratti dhukaasa banan. Gabaasa dabalataa Olummaa Imaanaa akka itti aanutti qindeesse. Guyyaa kaleessaa Guraandhala 3 bara 2021 sirna awwaalcha barsiisaa Geetaawun Baqqalaa irratti dhukaasni uummata irratti banamuu himame. Barsiisaa Geetaawun Baqqalaa qaamoleen waraana PP Guraandhala 2 rasaasaan ajjeesan. Uummatis aadaa sirna gaggeessaa qabuun kaleessa Wallagga Ba'aa Giddaa Ayyaanaa magaalaa Jaangir keessatti uummata awwaalcha abbaa irratti waraanni PP dhukaasa banuun Shinniigaa miidiyaaf gabaasa argate irraa mirkaneeffatee jira. Uummata awwaalcha abbaa reebanii kan mana hidhaatti darbachaa turuus nuuf gabaasanii jiru. Gochaan kun ammoo kan balaaleffatamu ta'uu fi uummatis gochaa kanatti baay'ee dal'anii akka jirullee gabaafame. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kan hanga ammaa turanii qophiilee afaan waliin turtii gaarii.